masgida kana nama tokkotu gusee jettanii bicha tokkicha qabu gurgureetii bitee jettanii isintu wajji deeme gaafsa maallaqa masgida kanaa gaafachuudhaaf hawaasa islaamaa gargaarsa gaafachuuf deemtanii akka carraa ta'e immoo uummata irraa hin harka waan harkanne jechuudha. Gaafsa maaltu ture mee gaafsa nu hima. Maashaallah gaggabaabsitan isinii himaa seenan isaa fi seenan gurbaa dargaggoo wajji deemne kanallee namatti waan dhagahamu. Deemnee aanaa keenyatti aanu wayii dhaynee jennaan akka carraa ta'ee halkan mana siree bullu wayii shaaman akka carraa ta'ee pilaastika irra nuu dhaabame pilaastika isaan gubee fixee silkii achirra naqannee fuulatti nu dheerifannee ka'uudhaan gurbaan qeerroo kana wajji deemuun illee Allahu akbar jechaa lafaa ka'ee lukaan ifaan waan nutti qabatsee lukaan laastika kanarra fiiguudhaan miilli isaa lachuu faanti kun jalli irraa buqqa'ee qodaan biraa ganaa deebi'ee margee fi achii gallaan na bira dhufee shee Umaraanii jibicha kiyya gurguruu edha. Jibicha gurguree ta'anii masgida ijaaruu edani naan jennaani. Jibicha tokkicha qabduun gurguriin yoo jiraatte sadaqattaa tokkicha qabdu irraa yoo baate booda gaabbisitti dhufa dargaggeessaa nama bultiin jaariini. Gaafa bultii manni tunnutti kolfiti. Masgidaa kenneetiin tokkicha qabullee hiyyummaan lafatti galchisiin jedhanii. Kanumaafuu immoo atilleen sadaqaa teessu jalaa bada. Ka jedhu guyyaa sadii natti deddeebinaan bakka na dhoysee magaalaa baase. Duuban itti yaabbadhee deemee dhaqee gurguree bismaara guutti qarshii 17,500 luukii kana bitee motoraansitti nu galchee odoo ani mirgo tokkicha kana qabu miilli kiyya na gubatuu hin qabu kadhatuu hin qabu haga lubbuun ta'e jirtu jedhee qarshii 17,500 luukii fi waan hunda isa barbaachisu bitee hatta qallaba ogeessaa gootti asitti nu galchi jechuudha. Maashaallah bifa saniin qorqoorroon kun jaarame jechuudha. Saniin qorqoorroon kun jaarame. Tokkicha isaa sani gurgurateeti uumama masjida galee muazzina isaa azaanuun arge maashaallah. Tokkicha isaa gurgurateeti rabbi isatti hafee masjidatti galee jechuun illee. Azaana na barsiisee azaana barsiisee san booda masjidatti galee asiin ba'u ganama asii galgala asii maashaallah ammoo quraana baratuuf yaalaa jira dargaggummaa isaa wajjini. Hanga ammaatti humnaan jalaan hafnee hatta duduba kanatti dhawutti agalassanuutti waa hunda isatu bakka wajjin hojjeta. Kanuma wajjinu maashaallah hanga ammaatti lafti masgida kanallee akkana osoo nu gargaaranii gaqqabee rabbii isaaniitiif jecha isaan gaafachuu barbaada sheekh. Obboleen kiyya warra ganda kana dhalate qofa osoo hin ta'in aanaa collee warra aanaa colleedha. Bakka garaagaraa jirtan jechuudha. Aanaa keessanii naannoo teessanii masjidni kuni obboleen kiyya masjida kana gargaaraadha isiniin jenna. Tokko lafa naannoo isaa jirtu lafa jalatti waa takka hin jiraniin bakka masjidni irra dhaabbatu malee lafa san bitachuu barbaadanii immoo ni gurgurama jedhama. Somaaliyaa ni raatee lafa bitanii irraa bal'isuu barbaadan bifa kanaan irraa bal'isanii atirii isaatti atirachuu barbaadanii rabbi isin irraa bal'isuu masjida irraa bal'isaadha isiniin jenna. Obboleen keenya warri bulleetanya sagaleessituu bittilleen rabbiin silaasii argee jira nutilleen immoo kacarraa taanee rabbiin nu fidee ganda keessan dhufnee kunoo sagaleessituu akkam bareedduudha. Sagaleen isaa halaalatti kan nama hawwatu sagaleessituu agarree jirra. Rabbi jazaa si hawaluu sin jenna. Amma waan nama gammachiisu sheekha isiin sagaleessituu galchituuni. Yeroo duraatiif qarshii 19,000 nu ergitee gaafattee yennaan ufuma. Qarshii 40 malee argamadhaniini. Achi abbaa warraa isii kanaan waliin mari'atanii. Haga lubbuun tiyya jirtu waan masgidaa insha Allahu jalaan hafu jettee qarshii 64,000 irraa baatee waan tiraanspoortii addatti nu ergitee. Sagalee guddiftuu kana galchuu dandeettee ammas kunoo qal'aan qabnu mukarratti akka gaaguraatti fannifnee jira. Bootaan kunis immoo bootaa namni duraanii hadiraatti dhawu dibbeetti dhawu xiqqoo mokkortii ho'i qaba. Maashaallah abbaan rabbitti laaffise. Osoo kun dhufeetti salaatu kun immoo yoo xiqqoo rakkoo nu rage karaa nurratti ilaalaa jira. Nurratti of ilaalaa jira. Bakka awliyaatti ijaartanii saniifuu masjidni asirraa badaa isiniin jenna. Asirraa badaa masjida awliyaan ofirran teessoo ofirraa buqqisaanuun jechuudhaan karaa nutti fudhaatu hedduu nu bawwaafatullee karaa dhaadanii. Ufnullee karaa nutti fudhaatanii. Immoo maashaallah rabbii tokkisaan qabannee waan diiwaa xiqqoo keessa waan beeknuufi irratti jajjabaachaa jirra. Akkasitti amina abbaasoo abdota jedhamtu tun haala gaarii waa'ee diinii fi tooyidallee qaqqabatee onnee isii keessa waan seeneef hin dhageenyaa. Kana waa takka hin dubbatina natti bilbila bakka waan qabuuti fixeetiin asii akka galu takkatti. Isirratti waliin gurmaa'anii amma mucayyoo quraana nu ergitan waliin osoo akkasitti nu gargaaranii warri biyya kanas ta'ee warri biyya birallee ta'ee muslimummaan biyya kanatti akka isa walitti qabdetti
Maashaallah sun gargaaran jechuudha. Jazaa rabbi isin haa oolu inshaallah. Hunu bifa isin dhageessan kanaani obboleeyyan keessan horiidhaa isin naannoo tana dhaltee waan danda'e godhee jechuudha. Akkasitti isinilleen immoo waan dandeessaniin bira dhaabbadhaadha isiniin jenna inshaallah. Yoo rabbi fedhee bifa kanaan jechuudha. Viidiyoo yeroo biraallee isinii obboleeyyan naannoo tana jiran bareechanii isinii waraabanii akka isinii ergan goonaa. Aanaa collee warri dhalattan keessattuu nama musliima taatan bakka feeta warri jiraatan viidiyoo kana kan dhageessan hundi keessanuu jechuudha. Namoota as jiran kana dubbiftanii inshaallah lakkoofsa isaanii isiniif erginaa isiniif maxxansina namoota kana dubbiftanii rakkoo maal qabdan jettanii gaafattanii kallattiin isaan daawwatanii gaafattanii waan rabbi isaan dandeessise kallattiin isaan gargaaruu akka isin dandeessan ani gama kiyyaan rabbiif jecha bakka tana dhaabbadhee viidiyoo kana isinii waraabee jechuudha. Hurreen waan nama ajaa'ibu keessa kun olaanaa biyya teessan hurreen akka bareeddu alhamdulillah. Ameerikaa fakkaatti laa kun olaa. Hurreen akka bareeddi hurree bareedduu tana keessa gaa warabbi jennutis deemuudhaaf deemna. Akka carraa tahee anis asitti argamee dhufee as obboleeyyan rabbii dubbisuudhaaf akkuma dhufetti asuma waan kana arkee waan kana godhee jechuudha. Inshaallah rabbi isin haa gargaaruu isiniin jenna. Taaniif immoo obboleeyyan naannoo tana jiran viidiyoo bareechanii waraabanii isiniif erganii isiniin jenna obboleeyyan kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi isin haa dandeessisu bira dhaabbadhaa isin.